I love you firfir. I love you firfir. Kopha kiisiti. Ala hodhatu. Inni kan gaafa jiru Beekanya. Ashama harka foonee hordofta yaasuu birraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Arraan tana keessummoota yookaan immoo juuntaa fi juunte qabadhee dhufeetiin jira. Cunnuree fi taayee. Cunnureef taayee. Maqaa shiftu godhanneerra. Akkasitti isiniif qabadheetiin jira. Akkasuma gaaffii tokko gaaffii keessatti sagantaa ilaalin kaa'u. Ilaalin. Gaaffii ilaalin. Gaaffii keessatti kolfaa jira, barumsaa jira. Waa hundaafuu garuu akkatti bu'aartan abdiin qaba. Kanaaf mee salaam jaanii. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota yaasuu birraa bakka jirtu hundumattuu nagaa rabbii isiniif haa ta'u. Kan namoonni baay'een keessan gaaffii nu gaafachuudhaaf karaa keessaa yaasuudhaaf bareedaa turtanii yaasuun immoo gaaffii kan nu gaafachuudhaaf jedheetiin itti fakkaata. Kanaaf galatoomaa isiniin jenna. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota yaasuu birraa. Nagaa waaqayyo bakka jirtu si waliin haa ta'u jecha. Waan nu kabajanii yaada nuuf dhiyeessaniif ulfaadhaa isiniin jenna sumaan. Sagantaa keenya daawwachuuf immoo like, share, subscribe gochuun dagatina. Ayyuuleen chaanala banattee jirti. Chaanala mataa isiidha. Abjuu shamarranii kan jiru shamarran gartee jala galtanii waan gaggaarii gadhiistii irraa barachuu dandeessanii akkasuma kan hundi keenya maatiidha jechuudha. Kanaaf namoonni gartee maatii nuti subscribe maatiidha gara gaaffii keenya seenna. Gaaffiin inni tokkoffaan beekaa ati baay'ee qal'attee jirta. Baay'ee haphatee jirta. Sila namni fuudhee xiqqoo bartee ni furdata maaliif furdannee hin nyaattu moo hin dhugdu? Satu dah kawat mu. Orang singgah ni. Sudah kena dapat kemal tu berwadin. Sudah kena dapat kemal tu berwadin. Isan tak kan? Apa? Namni ate pun furdat tu. Furdat dia bisa punya tan jadi. Kenapa? Kalau kes migrai orang gafah mamaku. Kalau kan anjing itu tadi edusin kes ferro dah. Okay. Kenapa anjing tu ya dena. Kamu kan furdat kan nanda boleh yuman. Akasini. Okay. Sanifu namoonni tokko kan uumaman hapheeti jiraachuu. Uumaman gartee nuti jira. Maatii teenis hin jiraata. Nuti kakalla bakka hundi keenya modela. Modela addunyaati. Fakkeenya jechuusaati. Modeliste. Nuti maraate. Walola kamali. Waan hiit nageenya. Waan amma matka booda. Bazza keessa baa jirti. Hai, kebba walola kasih ni. Kamera rojo juga. Amma nama selalu jawab. Akasi. Nuara jira ni. Ega. Adunya nu dapat era. Nama bayi selalu jira. Ai, bakat tu gitu. Sanifu? Mau kalca. Okay, Gafiin ini lama famal jaa. Ayyu beekan yeroo gartee ala olee galee akkamitti qeebaltaa? Akkamiin simattaa? Akkamiin simattaa? Okay. Normaalii akkuma ati warraa tokkotti simattutti abbaa warraa kiyyaan simadha. Yeroo baay'ee gammachumatti hin simadha. Natti tola. Nan ammadha nan dhungadha. Lorati jechuudha. Okay. Namni qabatee jiru harkaa fudhee nu dangala. Maafu qattamaan maal nan jiru miti? Dhungattee akkas na godhe ndaamni nan dagadhee. Dhungannaa na fitte. Dhisigatis. Ani aaraan jira. Mee mucaan kun eessa huqqata? Anjir sofiya lensi ni sila yun. Ay. Topi. Betul. Infin. Malu buka betul kan mana? Kawan dulu deh. Ayu naik ni mana? Ayyu mana? Saya akan nuka di tangan semua mana asu. Awak curi sekarang kan? Awak di sekarang. Semua orang mati berarti orang. Okay. Beka. Ati yoomii yeroo hayyuu gartee ala ooltee galtee fakkeenyaaf isin hoggaa ati ala ooltee dhuftee akkas simattee jiru isin dhuftee jirti. Ati immoo fakkeenyaaf hoggaa mana isin hojii ooltee dhuftee akkamitti eeyide mana ta'e akkamitti eeyide raaftee eeyide moo yookaan immoo wantoota kan manatti qopheessitee eeyide moo maal fagootamee mana keessatti? Namni mana jiru dirqama nama ala jiruuf yaaduu qabda miti inni ala jiru
yeroo inni alaa galuutti inni mana keessa jiru immoo namni inni alaa galu sun bakkee dhufe mana isaatii miti kan inni ture dhufe. Kanaaf ati immoo mana jiraatti biyyaansi bishaan mallee qopheessitee eeguu qabda bareechitee sirmuun isaatiin keessee yoo dandeesse immoo kan nyaata hojjechuu dandeesse immoo nyaata hojjettee simattaa akka kanattiin simadhaan ayyuu qabu. Maali sababni isaa alaa dhufti waan ta'eef jechuudha. Hundumtuu ijoolleen dhiiraa otoo akkas godhanii natti tolanaan. Ijoolleen dhiiraa baay'ee hojjaa mana keessaa kan hin barbaadanii garuu homaa jechuu miti. Easy. Kanaaf wantuma sasalphoo wanta danda'antu dalaganii gammachuun namaa waan xiqqoodha. Waanuma xiqqootiin argachuu wanta dandeessu waan ta'eef maallaqa hin barbaadu humna hin barbaadu. Garuu wanta hojjechuu dandeenyu hin goone utuu wal gammachiisne yeroo waliif laannee asumaan ergaa hunda barbaadda. Ijoollee dhiiraaf shamarran beeku. Shamarran beekachuu. Ani akka carraa ta'e qophaa koo jiraadhee beeka mana qophaa keetti kireeffadhee jiraadhee beeka qophaa kee yoo kireeffattee jiraattu immoo nyaata ofii keetti hojjetta namni siif hojjetu wayyaa ofii keetti miiccattaa nyaata ofii keetti shiroo yoo ta'e paastaa yoo ta'e ofii hojjetta waan ta'eef inni sun akka ogummaa baradhu godhee jira. Irratti immoo jaartii fuudhee jira jedhee ta'u hojjechuu dhiisuu jechuun of jaallachuudha yookaan immoo nama ofii jibbuudha waan ta'eef nama hojjedhaan waan ta'u hundayyuu. Ni godhachuu. Ogaa isin alatti dhuftee waxii gotee hunda godhee. Waaw. Okay. Arifidha. Okay. Gaaffiin itti maal jaa beekaa fi ayyuu kamtu irraa hirriba fayyata. Lachuu keenya. Walammanni laatti agayee nama saasa jafuritti irraa walammanni. Garuu ani ishee irra jaalladha baay'ee ishiin hin kaati. Garuu gaafa aga sadiitti isa gabaritti hojjetamnu jira gaafa hojii hin qabne gaafa kilaasii hin qabne irraa hundi keenya. Rabna galgalayoonni baay'ee ture ta'e garuu dhiiseera. Na dhiiste rafti kan nama dursitee kaati. Kanaaf wal qixa jechuudha. Wal qixa jechuudha. Okay. Beeka wanti ati hanga ammatti hayyuudhaaf hin godhiif kan gartee sila osoo hin godheeffettu ni jira. Ni jira. Ni jira garuu dubbachuun barbaadu sababni isaa baay'ee na gochuu fi dhugaas hin jira baay'ee gochuu fi waan ta'eef guyyaa tokko surprise gochuu waan yaaduuf. Nuti migaa wanti nuti. Inni mugaa surprise hin godha ayyuu sabni irra jirti kaashin. Guyyaa tokko surprise gochuu waan hin barbaaduuf isinitti dubbachuun barbaadu. Isinitti ni washi. Hin beektu. Ishi ati yoo ati yoo. Waan sila ati beekaaf hin godhiniif kan sila osoo hin godheefittu. Hin jira egaa namni yaada waaqayyoomatti guuta. Maaliif seete namni wanta xiqqoo yoo namaaf gootes wanta guddaa namaaf gootes kennamadha. Na tokko namni homaan qabu jedhee namaaf waa gochuu hin baqata. Yookaan namaaf godhee hin beeku har'a isaa fiddee kana naan jedheetu cirumaatu namaan godhee hin dhiisa. Wanti kunis hawaasa keessa waan jiruufi ani akka dhuunfaa kootti baay'een barbaada. Ayyoop gaaf tokko nan godhadhee naaf diin qaba. Hundumtuu mootu wanta kana maleeffatee gaariidha. Injala yaasu shamarran yookaan dhiirota duwwaaf kennu miti abbaa warraa ofii daa'ima ofiif kennaa bituun firaa nama hiriyaa keef namatti tola yaadannoo waan ta'eef ammaabbi anis nan godha. Beeka ati ayyuurraa wanti gartee sittiin toleen silaa gartee osoo dhiiftee kan jettu ni jira. Fakkeenyaaf isin gartee daftee aaruufaa yoo qabaatte yookaan immoo hinaafaafaa qabaatte sila osoo waan kanaafaa dhiiftee wanna jettu. Yaa utuu isheen fakkeenyaaf si nan qaba baay'eetu jira. Baay'ee jira akka isheen akka fudhee yuusifamuun. Ay nani maan nani. Ay innisu. Ay innisu nani maan maaliif. Tokko qofa ta'u. Baay'ee himuun qaba sababni isaa uummanni kun dhaga'uu qabu. Tokkoffaan dhiisifattee galti halkan sa'a lama sadiitti mana galti. Ani badda. Maali badda dhaggeeffadhu jiru baay'ee. Maali malee jiran badda. Lama jettee sadaffaan tokko inni sifatti lammaffaan inni galti arfaffaan immoo machoftee galta. Machooftu garuu miilli wal'aatuma galti. Inni kan biraa inni daftee aartii yaa'u daftee aartaayi. Xiqqoo ishee fungeetti daftee haaruu amala haarii qabdi. Waa tokko kan malee waan taaraa waan biraan illee hin jiru garuu dhiisifattee kan galtu sana sa'aatii 5:04 hin galti isheen immoo sa'a 7:08 nan gala. Durseen hin galachuu. Saniif isii dursere. Isii dursere. Sa'aatii hin galtu gaa. Amma ganama sa'aatii 2tti yoo manaa baate guyyaa sa'aatii 6tti deebitee galti.
Ateo. Kilaasii minaan turtee jechuudha. Ateo. Ani immoo guyyaa kana lamatti nan galaga. Qoramatti. Ani bad. Jechuun maal maaliif badde? Garan dubbi. Ishi tola yee. Innaa keessatti isfanii qalbii maaf hin jedhee tapha maaf hin jedhee wanta amaleeraa jibbu hin qabu tokko mashee daftii aartii itti fakkaata. Daftee qofaltii daftee taphattisii daftee aartisii daftee dhiifamasii gootis kanuma qabu. Akkasuma ayyoon baay'ee miskiina. Mucaan kun gartee miskiinallee sanillee sadiif ta'e jechuudha. Inni qofaltii baay'ee qofaltii sanillee sadiif ta'e jechuudha. Dhugaata. Awwalis gara. Kolfa ishee baay'ee kolfa ishee baay'een jaalladha dhugaa yeroo kamiyyuu dhabuuraan barbaadu. Akkasuma. Yoo xiqqoo ishee horuu dhiibdillee nan lolaan immoo dubbeetti kaasa. Ishee ayyoo. Ateo beekaanis laasoo wartee dhiisee amma xiqqa galtee kan ittiin jaalanne kan qabu. Wanta hamaa dubbadhu yoo. Gaariidha kan namaafis barumsa taa'ee yaada. Nan dubbadha. Dubbadhu. Dubbadha. Guyyaa lama arge shamarran wajjin yeroo inni katamaa keessa wajjin deemu. Yaa buleetti wajjin. Ani quban qabu. Amma gaafa sadaffaa gaafan argu taa'een irratti naasaadha yaadeen jira. Na kanatu isee gaariidha. Sadaffaa gaafa naa agartu irratti siyaasa barbaadda? Maaree boorositti agarsiisa. Gosuma na yaadu. Sitti moo? Maal beeyaddeetti maal gochuu? Lukonan. Mogolee kaasuu. Mogolee isheetta. Isallee ishiin jira. Ayi qeessii na bakaa hidheen si fide akka fete goota. Walitti hidheen fideen malee qobaasaa hidhee fidi. Right gaariidha. Na jechuun nama taa'e namni guutummaa guutuutti sirriidha namni jedhamu hin jiru. Tokkoon aaraa tokkoon balleessaa tokko dikshiin hin jaallatu. Tokko dafee wantootatti baqa keerlasnatti maayee taallanna. Kana keessatti beekoon xiqqoo wantoota dafanii aaruuf keessa lamaan keenya keessaa qabna yaada. Innis dafee aara. Anis dafee naara. Ani garuu naaree dafee dhiisuun koo garuu namicha akka ana amanuuf malee wantichaaf tikkileenya amalsi falligalla. You see, hundumtuu kan keenya qofaaf otoo hin taane isinumtiyyuu daawwattoonni yaasuu birraa warri maatii godhatanii jirtanis warri riyyummaatti jirtanis wanti tokko hin mudata mudeetanii gaafa mudatu yeroo sanatti ta'anii irratti haasa'ani. Yeroo sanatti fakkeenyaaf namni ta'e silkii utuu aariidhaan lafa buusee caccabse aareetu callimadhee bulee bor namichaan cufee sokkee. That's a big mistake. Utuu yeroo sanatti maaliif aarte jedhee reasonable yoonaan maalan. Na namoonni akkasitti godhanii gaariidha yaada. Gaaffii keessaniif dhugaa. Galatoom. Beeka. Wayi. Maal jambeeta? Mana barumsaa jedhe. Asiyyaa mana bara. Isayyaa. Beeka ayyuu kokkobalchiisee lafa na dhayya. Ani badee. Lafaan naa dhayi. Kofalchiisee. Ishee kofalchiisee lafa dhaa? Kofalchiisee lafa. Ishee kofalchiisee lafa dhaa moo isheetiin lafaan naa? Anaan lafaan dhaa. Kofalchiisee. Ala fadhuutu. Eenyu kan gaafate kun gaafate? Beekanya. Gaafichi kan si gaafate eenyu maqaa san beekta? Ijoollee beeruuti. Ana waliin qonnamsiisonni? Beeruuti irraa. Beeruuti irraati? Gaafa galtu wala gaara. Wata amma si kofalchiisa. Ayaa jaga. Watu ka. Kolfaa jetti gudoo laaleeti ta'e fataa. Kanarra kolfuun yoo kanarra boosita jettee malee kolfuun hin jiru. Eesh tolee galatama. Eesh. Kolfee giiftii. Beekaa fi gaafiin itti aanuma ilaaleen gaata gaafii. Deebiin qabu garuu gaaffii dhawaa waan ta'eef. Dammoo gaaffii yoo taane maal rakkoo qaba? Beekaa fi ayyuun siyaasa fiigichaan wal dorgomanii eenyummaa. Ayyuu dhagaa. Maal dhagaa? Isheen furdadha wani. Mee akshinan barisa. Isteediyeemitti dalagaa. Asumatti malee isteediyeemitti. Asumatti. Akshiin ta'u wani hidhabbaa bira. Achi kottu ka bakka fiigi tiraakii irratti dalagarra. Fakkeenyaaf. Akkanatti.
Sibira darbe. Koi ganda kan jira. Dah kan jira. Mata jirti. Sila fiigicha kamatti laakshii hin agarsiifama. Yaa hin baana. Huccuu ispoortii uffanne hin baana. Bakka Kokottu kaamera qabi gotti. kaamera gama guyyaa tokko guyyaa adda ifidanii waraabin sana bakka. Shaakaluun qaba dursanatti. Eeshi. Akkasuma Itti fuudhe. gaafa nuti aan maal jaa beeka anayyuu obboleettii siistara keenyatti fakkaatti. Ayyuun gartee intala ambootii anis intala ambootii. Ayyuun intala amboo miti. Ayyuun intala Saniifuu amboo miti. ayyuu mee kutaa akka asna dhungadhu samboota I love you forever najiini. Yoo I love you san beene tiransee godhii fi I love you firfir. I love you firfir. Maal jette I love you firfir jette. I love you maal jee I love you forever. I love you forever. Maaf naarrabsiisanii namaan asinganii. I love you forever. 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 Four. Forever. Foroforiyaa. Four. Four? Forever. Bakka deebi. I love you forever. Abu muri roti kau ni kan mana aja jalan tu sendiri. Maaltu gaara Okay. garraamota kana. Dhumna jira boo. Gaaffiin tokko maal jaa viidiyoo gartee dhangada gartee akkasuma waa hattuudhaan wal qabatee kan daleedin sanii gartee waan dhuguu irratti hundaasan laalee baay'ee natti gammadee anis waan akkasii sana mudatee jira. Kana dura Finfinnee dhufee siistara kiyyaa wajjin osoo deemu jiru osoo nan gamoo laalaa jiru gamoo eegaa jiru siistara kiyyaa irraa warqee mormaa buqqisanii fiiganii. Hogganaa kana jiru. Gamoo irraa maal qaba inni kana buleetti keessa siraatiin rabbii si baase. Kanaaf wanni kana yoo hayyuu mudate kam taata? Wanni kana yoo hayyuu mudate kam taata? Ofin ajjeesa gara. Anis dandoo. Isma jiru. Wanta kanaas hayyuun Finfinnee keessa walii gadi deemaa jirru warqee irraa fudhatanii moo? Anaaf ishiin gamoo daaraan deemnu qaba. Gamoo daaraan deemnu. Garuu gamoo daaraan deemnu si jemmara osoo raafuloon ari'ee qabuu hin danda'u waan ta'eef ishuma naaf ta'e fudhee gala hayyuma guyyeen fudhee gala. Sanaafuu waa lama dhabuurra? Waa lama dhabuu kaayoo to'attuu ari'uu ishee yaatu danda'u bar. Akkasii. Ishuma fayyaa ishee godhee tokko danda'u. Kana hattuu ari'uu. Maaliin dubbadhu maal? Kan mukarraa fuulaatti kan jala buusuun jira waan ta'eef waan naa qabattee galta warqii borbitta warqiin lafa keenya baasisan hundi biqilaan. Ammas itti aanee maal jaa dhukkubni koronaatii fi hattuun Finfinnee yookaan immoo hattuun Adaamaadha. Ammas immoo hattuun Naqamteedha. Ani akkuma dhukkuba koronaatti ni eegaa. Dhugaadha. Koronaa fi hattuun. Koronaa maaskii kaawwattee deemtaa miti? San immoo kiis bakee kana sirriitti waan itti ziipitti beekatee deemtaan. Kanaaf mee asirratti illee waa'ee hattuudha wal qabatee mee takka mee keessa nu buusii keessattuu gartee hayyuun. Sola eksperiyansii isaan qabnu nuti. Muuxannoo isaan qabnu kan nuti. Jechuun waan gartee waan dhageessarraa. Akka diraamaa keessatti naagee turani. Sun kiisii keessa cunnuura jalaa birriyaatu. Hanna jechuuni gaariidha. Namni tokko baay'ee mucaan tokko seenaa dhugaa isiitti hima. Waan dubbiseeraati dubbicha. Mucaanni haadha isaa wajjin galaa baay'ee yeeyyiidha beektaa. Hojii barbaadachuu yeroo baay'ee hojiin argatu. Finfinnee maal gaatii waan seejaabu. Isa booda hojiin argatu haati immoo gaafa ati hojii argattee silatiin galcha Gabriel abjetteetu waadaa galteef jirti. Mucaan gaaf ta'u ganama soo ba'ee ta'u hanna maal kana hin beeku mucaan baay'ee dalagatee jiraata. Hattuu miti. Gaaf ta'u ganama garuu safaratti taaksii eeggatee dhaabbatu intalli tokko boorsaa ishee keessaa feestaalii lafa bu'uuf jennaan. Obboleetti feestaaliin boorsaa keessaa lafa bu'uuf jedhaa jedhetti mi'a maariffan. Leebaatti jetteen. Garuu inni hatuutti hin turre. Mucaan baay'ee gaddee aareetu yeroo dhiibanii taaksii seenuu jedhan feestaala sana keessaa bate jechuudha. Intala jala. Gaafa feestaala keessaa fudhatu rifeensa shamarraniiti. Rifeensa ishiin jalaatii jedhee rifadheedhe bakka kana maal bunan gatamu jedhanii mana koosmootiksii mana miidhagina shamarraniitti goreetiin jedhee kanarraa bitaa jennaan akkasuma ilaalaniitu
qarshii 1,000 sii taanaan jedhan baay'ee rifadhee nan gammadee keessaatti yeroo xiqqoo ishee dabalin jedheetu malee isaan birrii ibbatti dabalte 1,100 fudhadheen galee isa booda kun waagaa ammaattuu ta'eetiin jiraachaa jira. Kiristoosii isa booda gaafa sana maal jedheeni haati gaafa galu birrii 1,000 haadhatti kenneenni yaada gargaaruuf silas kan inni hataa jiru. Gaafa gargaaru birrii 1,000 kennu eessaaf iddeetti gaafatte haati. Rifeensa shamarreetu lafatti kufee argadheetanii namni 1,000 narraa biteen jedhe. Saboda jaartiin isheettee birrii 100 mana cheerchiidhaaf geessi 100 kadhattuuf kenni 100 immoo ofii fayyadametti natti laattee 300 akka isheen jetteen godheedhe. Guyyaa kan biraa suuqii keessa nagaruun jalqabee suuqii argadhee birrii 3,000 naa kaffalu jedheetini hannan jalqabee ji'atti birrii 3,000 armee kiyyattiin kenna. Haati kiyya immoo kadhannaa kiyyaa waaqni waan naa dhagee fi jetteetu birrii silatti sana dhattee galchattee gaafa sana garuu umurii kiyya keessatti akkasitti bu'ee hin beeku baay'ee nuufitti gaabbee jecha indala sanaatiif nattuu ta'ee hafe garuu haadha kiyya illee goomsee waan jiruuf kun waagaa ammaa rabbiif galannaa ta'uu waattuu ta'eetiin jiraachaa jira jedheetu barreesse baay'ee na gaddisiiseetiif dubbachuu barbaade waa'ee hattuu irratti. Ajaa'ibati. Hordoftoota yaasuu birraa wanti keessan gaaffii fi akkasuma kanatti xaabni keenya kan tarraan kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti caalutti nagayaa fi fayyaadhaan naaf turan sun jaa akkasuma mee ayyuu fi beekin ergaa qabaatan isaan dabarsa. Ayeeshi galatoomii yeroo bareedaa dabarsineetiin jirra. Gaaffiif deebii bareedaa goonee jirra. Baay'ee galateeffannuusi. Isiniinis baay'ee galateeffannaa. Chaanaalii isaa sabiskiraayib laayik shee gochuuf hin dagatinaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha. Anis guddaa godhee isin galateeffachuu barbaada. Sababiin isaa Iyyaasuu baay'ee jajjabeessaa jirtu. Arrallee borillee akkanuma kana itti fufaa isin jechuu barbaada. Sagantoonni baay'ee hojjechaa jira. Saganticha irratti immoo isin immoo jajjabeessuun immoo gahee keessan gahee uummata keenyaati jedhee nama waan ta'eef yaaduma kamirrattiyyuu wanta namni tokko dalage namni biraa gaafa ilaalee yaadatti namaaf kennu haamilee namaaf ta'a. Inni kun immoo wanta hundumaa waan caalu waan ta'eef bilis wal jabeessuun wal duukaa dhaabbachuun cimina keenya ta'aa mul'atuun jira. Ulfaadhaa waan nu kabajaniif. Thank you. Chaanala abjuu shamarranii kanayyuudha as jiraniin kaa subscribe godhaadha seenaa hordofaa isin jaa. Kan koo? Kan keemu. Saanii kiyyoon keessa? Isheen kan ta'e. Akkasii jettu. Kaliin kaayyee. Chagni baay'ee nuti. Jedhi. Bye. Bye.